Romsa, ati callistee maa bishaan dhuyda waan nyaattu? Karamii waa nyaadha, afaanin nyaattare. Hin beeka afaanin nyaadha garuu wayiteessoon sun deebi'ee dhufaa jedhee yaadaa jira. Ofumaa rakkoo keessa of galchuu jechuun akkana jechuu kunoo. Akkam? Ofii kan keetii deemtee teessoo taa'u hiitee amma teessoo ofirraa eeyita. Amma yoom tuqe ati hiitee hin jirtu? Amma yoom hin hiite siin jedhe jalqaba maaliif hiitee waan namni achitti? Amma maaliif beeka akka teessoon sun deemu teessoo mana keessaan qabnu teessoon nu barbaachisa jedhee saniif hiike. Waan namni achitti dheef beeyta maaliif? Silaa beekee maaliif hiika waan hin beekneef hiike? Ma ati daa'ima maaliif hin beekne teessoo bareedaa akkasiisan namni maaliif achittidha jettee yaaddu? Akkamitti yaada namni biyya kanatti waan fayyaa fuudhee darba? Nu darbellee bakka akkasiisanitti darbaanee bakka itti darbanitti jiraachitti darba. Mee haa jennu namni akka kan keetii tokko teessoo bakka sanitti darbee dhiisee biraa deema maree hidhee biraa deema. Waan nama akka kiyyaa qofa namni kamoo achitti hin hidha. Mee ati wayita waa yaaddu nama kamtu teessoo achitti fuudhee hin hidhe jettee yaadda? Teessoon sun ofumaa achitti ofi dheeree namumattu achitti hidhe. Ka namni achitti hidhe ka beektu maaliif hiitaree? Namni maaliif asitti hidhe? Eenyuttuu asitti hidhe? Jettee maa xiqqoollee yaadiin? Haga xiqqoo ati jettu san yaadee jira. Hagam ka ati amma jette namni maaliif asitti hidhe? Eenyutu asitti hidhe? Hagas yaadee jira. Egaa hagas yaaddee maaliif hiitaree maaliif achitti hin dhiisin? Dhiisuu hin yaadne hiikuu yaadee hiikee fide. Egaa wayita san ka hiikuu yaadde ammallee hidhame jettee namanin hiikkatee faa dhufuu hin danda'a. Dhugaanuu deebi'een dhufaa teessoon sun. Maaliif beekanii hidhe malee wayi bira dhaabadhee eegaa jira. Ammarraan achi wanta akkani hiitu. Maaliif ni hine beeyta? Maaliif? Meeshaa ati itti waa hiitu hundaa darbee jira. Maaliif darbite meeshaan itti waa hiiku? Ati waan mana kana keessa jiru hundaa hiitee balleessite, tiivillee darbite cabsite. Amma maali hiitee balleessuu barbaade? Amma na maali hiikuna ergitee darbite? Kaaga duraan hiitee hoo? Kaaga duraan ani hiikeef jecha na jala darbite? Eheeti. An amma maallaqa isaa fuudhee bitaan. Hin beeku an. Maallaqa tiyyate sirraa qabu sanillee dafii naa kenni. Eessa fuudhee sii kenne waan itti waa dalagadhuun jala darbite? Sanii waa hiitee maallaqa maalii argattee yoo itti waa balleessite malee? Qarshiin tiyye qarshii 200 qofaa miti tasirraa qabu. Qarshii 700 walii galatti. Dafii naa kenni. Akkanarraa tursiistu hin barbaadu. Daftee akkanaa kennitu barbaade qarshii tiyya 700. Waan mana kana keessa jiru waan hundaa hiitee balleessitu silaasitti dhiisanii ati namallee hin hiite. Eessa deemta maallaqa naa fiduu deemta? Meeshaa kiyya kaati darbite fudhadhee dhufu. Har'a jummaadhaa bariyoona makiinaan balfa fuudhee tare.
firoomsa laapitooppii san hiikaa jira naan hin jettu hin argitu hiikaa jira maaliif hin sirreessare yoon badee sirreessit argee jira watatti fayyadamtu yeroo tokko tokkoon dhadhaabatee deeme annaa sirreessisiin jedhee illee akkam taate maa obboleessa gargaaraa miti waa balleessa obboleessa gargaaraa wayita jettu xiqqollee sitti hin dhaga'amu osoo ati naa sirreessi naan hin jedhin sii sirreessaa jira ati waa balleessita naan jetta sirreessaa jirta siin jedhaare ayrooba dhiisin hiikini akkasii sirreessuun barbaaddu maal sirreessitee beektaa miti kijibaa maal hiikaa jirtaati kanaan hiita kamiin sii karee waan itti waa hiiku na jalaa darbite akka hin hiine dhiis si haa hiiku sii sirreessa dhiisin sirreessini dhugaanuu akkan sii sirreessuun barbaaddu hey yeroo meeqa sitti akka ati naa sirreessituun barbaadu dhiis qoosaa jirtaami qoosaa maali sanus yooliin qoosaa dhiisii biraa deem dhugaanuu akka sii sirreessuun barbaaddu hin barbaadu biraa deem garuu yoo namni biraa sii dalage maallaqa guddaa sirraa fudhata ati balleessuu maree sirreessuun beektu lafa kaayii biraa deem hayyee chaansis yaa kennu itti yaadisii sirreessa firoomsaan irraa cadhisaati waa sirreessitee hin beektu waa balleessuu malee dhugaanuu laaptooppii kan hin sirreessaa achi keessan kaayini as kennu firoomsaan yeroo maraa sitti hima waan kiyya sii sirreessa naan hin jedhin meeshaa kiyya akka ati naa sirreessitu hin barbaadu an si yaadee bar kunoo yoodini ofii yaad waan ofiif yaaduuf si yaade bilis firoomsaan na mormin hanganamaa galgala yoom hojii argadha jedhee yaada atillee waan argite jettee sammuu kiyya nan jeeqin waan namaa sirreessuu sammuu namaa jeequdha ati amala akkanaa kanamaan jijjiir akana caalaa gabuuf jijjiiraan dur waan takkan dalagu amma meeshaa dalaguu didee hundaan sirreessa kun of jijjiiruu miti of jijjiiruun akkamre namni uffata illeen jijjiira mana illeen jijjiira hiriyaa illeen jijjiira akkasillee ta'ee gammachuun qabu gaddaan jiraata maaliif beektaa maaliif akkasitti of hin jijjiirre jechuu yoo gammachuu dhugaa argachuu barbaadde keessa kan kee of jijjiiri wayita san gammachuu dhugaa argatta ati nama maashinii see takka ofii kee meeshaa garaa of jijjiiru ati waan namni siin jedhu akkasumatti hin fudhatin ati yoo waan qixxaanatti himte waan qixxaanatti maan jirtu ati waan marqanatti himta jedhee akkasitti fudhadhaare hayyee waan an sitti himu hundaa akka feetetti fudhadhu garuu waan takka akkanii hiikullee jettee akka nan gaafan waan si yaaduu fi barka meeshaa kan kee hiika si sirreessu sammuu tante sirreessi malee meeshaa kiyyan sirreessin sammuun tiyye jalqabaa sirriidha kabade meeshaa kan kee malee meeshaa kiyyaas hin galchuu callis hayyee atummaan hiikii akka feete godh Please bakka ati hojjettu sana yoo kanuma barbaadanii naa gaafadhu anillee hin hojjedha. Naa gaafadhu obboleessa asii an qaboosii fi firoomsaa qofaa hin beektaa miti. Dhugaanuu ati obboleessa kiyya taatuu baattullee garuu ani ijuma firoomsaa laaluun si laalasi. Ati bar akka ittis ibsiyyuu hin beeku nama qulqulluu ka onneen qulqulluu jechuun nama akka kan keetii jechuu. Hin beektami waggaa shan guutuu waan siin bilbiliniif hojiin qabameeti. Ati yeroo baay'ee wayita bilbila naa bilbiltu beekee si jalaa kaasuu hin dinne hojiin qabameeti. Dhugaanuu waan beekee si jalaa kaasuu didisitti hin fakkaateen hojiin qabameeti. Saayiboo nama galiif jechuun nama akka hankeetii kana karakkinne nama hubachuu beeku. Hin rakkatiin amma nama wajjin dalaydaa namticha bira dalagu kun waan an jedheen takka hin didu. Yaa saayiboo akkuma goote godhii na galchi hojii san keessa. Amaan rakkatiin hin dalaydaa haga duraanuu sila natti himte qaataa si galcheemi. Haga duraan bakka sanii waan na baasan hin seene. Amma hin qamin sii gaafadha naga haan ool. Hayyee hardhuma naa gaafadhu ree saayiboo. Homaa yaaddayin hardhuma sii gaafadha. Galatoob saayiboo bilbila kan kee eegaree. Homaa hin qamin hin qulqulluun sii bilbilo hayyee guyyaa gaarii qabaadhu. Hayyee atilleen guyyaa gaarii qabaadhu. Hayyee.
Mobaayilii tante koola baastee si jala bararuuf taate maaliif akkas jette? Mobaayilii maaliif akkanatti qabdee olii gadi hin deemu? Nama wayii eegaa jira. Nama akkamii dubartiidha? Yaadni kan kee dubartii biran taruumi. Namni kamuu waan fedhe dalagee deemee yaadni isaa dubartiitti deebi'a. Ka akkasii sun sii malee anaa miti. Maaltu si kolfisiisa? Nama bilbila mootummaa eegaa jiru fakkaata. Bilbila eenyu akka eegaa jiru beektaa? Ka eenyuti? Ka hiriyaa kiyyaa. Hiriyaa? Ehee hiriyaa kiyya ka baay'ee jaaladha. Sii takka hiriyaa qaba jettu dhageenye kam hiriyaan kan kee kun? Kun hiriyaa kiyya ka addaati. Ka addaati? Ehee. Hello saahibo mobaayilii chaarjii guutee si eegaa jira bar. Dhugaa saahibo oduu gammachuu dhagahu mobaayilii baatirii fuulii godhuun barbaachisaadha miiree. Dhugaa jettee sirriitti barbaachisaadha garuu saayiboo dhiifama. Dhiifama? Dhiifama. Saayiboo dhiifama ka maali na gaafata? Ka maali ka hojii moo? Saayiboo ka hojii. Hojii siin argine naan jechuu kan keetii duu? Saayiboo namticha gaafadhee nama biraan barbaachisanaan jedhe. Mee irra deebi'i gaafadhuun wayi taphaaf akkas siin jedhe saayiboo. Dhugaa yeroo tokko miti yeroo lama akkatti irra deddeebi'ee gaafadhe. Hin beeka akkas rakkisaa jiru mee yeroo tokko irra deebi'i gaafadhu. Dhugaa siin jedhatti deddeebi'ee gaafadheeri namtichi hin dide. Hin didee duuba. Saayiboo. Saayiboo hin salphattu itti deebi'i akkana naa deebisu. Kanatichi didee maal godhe naan jettare. Homa takka rakkatin imaana waliin dalayda naan jettare. Namtichi waan na jedhan seenare akkuma gaafadhe waan inni hayyee naan jedhe see. Ati achi keessa maal dalayta? Ani achi keessa lafa qulqulleessa. Lafa qulqulleessita? Dogongorri kiyya kana. Jalqabaa si gaafachuun narra ture ati achi keessa maal akka ati dalaytu? Maaliif? Mee nama kamtuu nama mana isaa keessa qulqulleessu dubbii isaa dhaga'an. Callis jazbaa yoo naati achi keessa akka ati dalaytu iyyuu quba siin qabu. Konka haadha raawuna arrabsite naan jettaa jazbaa siin jedhe malee. Nama akka hankeetitiif arrabaa miti. Amma bilbilan cuftamoo haadhaaf abbaa kan kee birallee haa ga'u. Saahiba maali? An saahiba kan keetii miti haga duraanuu waan bilbila si jalaa kaasuu dideef ati waan saahiba kiyyan ta'iniif. Ehee akkasii amma bilbila cufi. Anuma bilbila cufi siin jedha anuu sirratti cufaa. Hiriyaan kan kee maal siin jedhe? Sun hiriyaa kiyya jazbaan kun. Maa ammuma hiriyaa kiyya ka baay'ee jaaladhuun eegaa jira naan hin jenne? Baga siin jedhe siin galchuu callis.
Maal ta'a? Deebiin of duuba laali. Maal jedhu? Teessoo of duuba laali. Har'a akkam haasoftu qajeeltee naa sobtu? Teessoo sun deebi'ee of duuba laali. Teessoo? Teessoo. Na duuba moo? Teessoon si duuba jira. Ati nagahan taa'uu hin dandeettu mi haga waa balleessitu? Amma maal balleessiyan? Maaliif teessoo hiitee bidde? Ani niine. Anattu hiikere. Sittu hiike. Sittu hiike naan jettaa ofii hiitee biddee? Ani niine siin jedhe. Ani niinee siin jedhe. Hayyee ofirraa hiikee dhufeere. Kijibdu. Akkas ta'u noo. Waan mana kana keessaa hiitu dhabdee jennaan deemte teessoo hiitee bidde? Ani niine siin jedhe. Natti niyyi. Ani niine siin jedhe. Eenyutti hiikere? Hin beeku. Hin beeytumi? Dhugaanuu hin beeku. Ati waa balleessitee waa tolchu jechuu beeyta. Amma anallee na ari'a jechuu. Ammaan beeka. Ana mala teessoo kana beeka moo teessoo kana beeka? Garuu kanatti fakkaatu. Teessoon kun sintuqu natti fakkaata. Amma ana mala teessoo kana hin beeku naan hin jenne. Ammallee deebistee teessoon kun sintuqu natti fakkaate naan jettaa? Yoo sintuqu natti fakkaate situ kanatti fakkaate siin jedhaare. Ati garuu nama akkamiiti gowwaa? Ammoo naan hin jedhin inni irra callisu. Hojii yoo margadha jedhe yeroo hundaa cinqama. Wayita mana kanatti illee galu atillee na cinqiti. Ammoo naan hin jedhin. Rooba. Callistee rooba jettee na yaamini waan dubbachuu barbaadde dubbadhu. Amma teessoon kun sirriitti aaree natti fakkaate. Akkamitti beekte? Wayita mana kana seenu balbala nagaan banii ol hin seenne darbee ol seena. Maal wayita kaanillee balbala darbee ol seenaa miti? Wayita kaanillee balbala darbee ol seena. Har'a garuu balbala dhahee ol seena. Garuu amma maaliif deebi'ee teessoon kun eeganuun deebisnee bakka sanitti hin beeku. Garuu kanatti fakkaatu. Teessoon kun teessoo sanii miti. Teessoo kam? Teessoo jalqabaa sanii miti. Deemimee teessoon sun achi jira laali kootu. Teessoon kun yoo na jala fiigaa. Amma eega dhaabate waan si jala fiigu natti hin fakkaatu. Deemi laali kootu. Garuu teessoon kun waan aaree natti fakkaata. Oduu biroo dhiisii dafi deemi laali kootu. Na jala fiiga natti fakkaata. Suutatti gadi bahi deemi. Suutatti. Firoomsa koostaa suutatti gadi bahi deemi. Akkanatti. Akkasitti deemi.
Roba! Roba balbala bani! Dafiti balbala bani! Roba! Roba! Roba balbala bani! Balbala bani! Roba! Roba balbala na jala bani! Osoo dhageettuu majallis! Roba! Ati neennu ati firoomsadha? Ehee ati na jalaa bani! Firoomsadha? Ehee ana na jalaa bani! Ati neennu? Ehee ana ka Biraa'eelu sinaa jedhu barbaadde balbala bani! Ati maqaa kan kee maal himan? Ati illeen akkam akkam godhatte ana firoomsadha balbala bani! Dhugaanoo ati teessoo immoo firoomsadha! Roba ana firoomsadha balbala bani! Ayyee! Garuu ati teessoo taatee firoomsaanaan jettee na sobdee ol seentee jennaan gaarii hin ta'u beek. Roba ana firoomsadha balbala bani! Firoomsa! Roba balbala bani! Waa si gaafachuu barbaade! Wanna gaafachuu barbaadde booda na gaafatta balbala bani! Hayyee eegati firoomsa taate teessoo meetoo! Balbala itti cuf! Balbala kam? Balbala alaa kanatti cufe inni balbala uqqaa jira booda balbala banee ol seena ta'e ati balbala bani! Hayyees jala bana! Balbala jala waa kaa'e! Balbala jala waan kaa'e san ho'itan fuudhee furaa manaa banee ho'itan bani siin jedhe bani! Hayyee dafiiti banire! Bani! Roba! 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 Kunoo anas jira. Maal gootachi keessa? Teessoo sisee as dhukadhere. Roba teessoon sun ofiin deemu wattu oofa. Wattu oofa? Ehee an jalqaba shakkee jira teessoon sun ofii isaati akkasitti hin deemu. Anillee jalqaba shakkee jira teessoon sun ofii isaati akkasitti hin deemu wattu oofa. Ati jalqaba ka shakkite maanatti hin himirree. Ati noo ka shakkite maanatti hin himirree kijibdu. Sitti himuu barbaadee dagaan. Amma kijiba kan kee dhiisi. Maaltu oofa teessoo san? Waan akka namaa tokko uffata gurraacha godhata. Wanni olii gad deemallee teessoon leen oofallee. Fuulli isaa akkam jira? Fuulli isaa hin mul'atu fuulatti waa godhate. Wanni waan akkamiiti? Nama fakkaata.
teessoon sun amma waan nu dhiisu natti hin fakkaatu. Anallee amma nan dhiisu jechuudha. Akkas natti fakkaate. Akkas natti fakkaate ka rakkoo kana keessa na galchisi. Osoo waan hiikinsin jedhu teessoo hiite amma rakkoo keessa na galchite. Amma garamiin gadi bahee hojii soqan. Har'a gadi hin bahini. Bor gadi bahi yoo teessoon deeme. Teessoon akkasii deeme akkamitti beeku? Tuuta gadi baatee lallaaltare. Ati nama kanaan jettu akka namni maallaqa namarraa liqeeffate sana ofirraa lallaalee gadi bahutti anillee teessoo akkasitti ofirraa lallaalee gadi baha. Maal gootaree rooba amma karaan qabdu san qofa. Karaan qabdu san qofa. Natti hin dubbatiin narraa callis. Ayyee. Ati garuu nama akkamii? Ammoo naan hin jedhini narraa callis.
Hayyee jaakichaanii kenna. Balbala suutatti hin bantu maan ariifachiis. Ati manaaban fiilmii jaakichaan laalaa jirta akka akkana xolu taaltu. Maa ati ganamaan kaatee maan ajayit. Ati garuu yoomuma kijibuu dhiista. Maa kijibaa. Teessoo wattoo fanaan hin jenne teessoon adduma isaa bakka itti hidhame san dhaabataa jira. Wanni teessoo ofu sun irra hin jiru. Hin jiru teessoon adduma isaa dhaabataa jira. Waan wanni sun gubbaarra hin jiru. Gubbaarra hin jiru teessoon adda isaa dhaabataa jira siin jedhe. Wanni teessoo ofu sun eessa deeme bada. Wanni teessoo ofu sun eessa deeme siin jedhe bada kijibdu. Wanni takkan jiru teessoon adduma isaa dhaabataa jira. Teessoo san wanni takkan ofu teessoon sun ofumaa deema. Dhugaanuu waan tokkottu ofa yoona wata ati achi dhayxu inni fincaanuuf deemuun dhamsa kijiba akkanaa kana dhiisi namni sin amanu. Yoo ati hin amannellee namni biraa hin amanu. Ani yoo teessoon sun dhaabatee fincaanaa jira siin jedhe hin amanta. Dhugaanuu yoo teessoon sun ka fincaanu ta'uu si amana. Waan an sitti himeef hin amantu. Fincaanuu hin danda'a si amana. Ati waanuma hunda akkanatti hin amanin. Sodaa teessottuu si keessa jira saniif teessoo sanillee waan waa oofuun sitti fakkaata. Ati haga ijaan argitutti nan amantu. Ihan akka hankeetitti miti. Teessoon sun haada san kutee akkanatti olii gad deemee nu rakkisaa jira natti fakkaate deemii haada jabaa bitee dhufa. Dhugaa jette yoona haada san kutee akkanatti nu ari'a deemii haada jabaa bitii koo. Amman deebi'u galgala deebi'a. Teessoo moo ansiin jedha amman deebi'u galgala deebi'a. Maaliif? Achumaan bakka wayii dhaqee hojii ilaala. Hayyee. Xiqqoo rafuu qaba amma. Wayita gadi baatu balbala laan cufi. Balbala laan cufa hin xiqqoon rafaa. Hayyee. Badaroobaan balbala kana seeraan cufee.
haadha bitte kun hin argitu maal taate teessottu si ari'e dhugaana teessottu si ari'e sin jedhe garuu teessumattu si ari'e jechuun maal jechuun waan biraa maaltu na ari'e jechuun duraan sin ari'u amma maaliif si ari'e ofii rakkoo keessa na galchitee gaafee akkana na gaafatta garuu si maaliif si ari'e sababni na ari'eef sababa ati teessoo sanii hiiteef gowwa amma si galee akka ni keen beeka si duraan sin ari'u amma maaliif si ari'e jazba wanni haganaallee siin galu ati waan hiiteef si ari'a an waan hiikeef na ari'a amma ifa sii ta'eemi sirritti malee garuu maaliif si ari'e naan hin jedhin akkas jechuun barbaade garuu maaliif jettare waan garuu jedheef jecha dubbachuuf ta'u kana osoo garuu hin jedhin illee dubbachuu hin danda'edha kijibduu jalqabaa garuu teessoon maaliif si ari'a jechuu barbaadde dhugaa akkas jechuun barbaan akkam jechuu barbaadde dubbadhu wanni teessoo ofisuun gubbaarra jira kana na gaafachuu barbaadde gubbaarra hin jiru jecha kana yoo garuun jalqabeen ta'amee laal garuu wanni teessoo ofisuun gubbaarra hin jiru jecha amma gubbaarra hin jiru naan jette kana garuu gubbaarra hin jiru jettee na deebisuu hin dandeessu akkamitti jechu gubbaarra hin jiru jedhu garuun akkamitti jalqaban akkasitti hin danda'amu garuu ati afaan oromoo kan barachaa jirta kama duraan jiru fooyyessaa jira bareeda itti fufa ayyoo waan hin ta'uu hin danda'u akkanaan amma gadi baay'eellee waa hiikuuf teessoon nan dhiisu callisee himataa anas dhaabadhee si eega hayyee dhaabadhu sodaattu amma waan sodaattuu naan jechuu maaltu fi teessoo sodaattee achi dhaabadha naan jettaa miti kabajaa teessoo achi dhaabattaare kijibduu hayyee teessoo sanii sodaattu ati amma osoo hin shokoysin achi dhaabadhu na eegi an deemee teessoo hidhee dhufa hayyee
wanni nama fakkaatu sun ka teessoo ofu sun gubbaarra jira. Wanni takka teessoo san gubbaarra hin jiru. Dhugaanuu gubbaarra hin jiru. Laal firoomsaa ati waan teessoo san sodaattuuf teessoo san waa oofu sitti fakkaata. Garuu dhugaan kana teessoo san gubbaarra wanni takka hin jiru. Dhugaa teessoo san waan nama fakkaatu xiqqaa tokkottu oofu. Firoomsaa amma kijiba kan keessin dhaga'u narraa callis. Dhugaa siin jedhu. Kijibduu. Annoo naan hin jedhin narraa callis. Maal obboleessi har'a dubbiin akkam akka fiilmii roomaantikii jaalallee tanteetiin wal dhabdee as taa'aa jirta. Jaalalleen tantee akkana siin jette deemnarra lammata maqaa kiyya afaan kan kee kanaan akkan dhoof akkas siin jette. Moo qaamaan osoo waliin argin bilbilaan lammata akkanaan bilbille siin jette. Moo wayita ati beebii yeroo tokko na dhagaye osoo ati jettuuni afaan irratti si cufte. Jaalalli kunillee nama ajaa'ibsiisa. Namni tokko itti nama tokko jaalatu akka nama san malee namni biraa hin jirreetti yaada. Wayita isaanillee gargar ba'u akka isa malee namni biraa hin jirreetti yaada. Oduu obboleessa kiyya akkanatti yaadiin dubartiin miliyoona hiriira galchee sii fida. Tasi dhiistee deemte sun baga deemte. An jaalallee xiyyatamii wal dhabe ta akkanatti fuula si gorsistee asi teessiste sarree tamsuun. Maaliif beeka jaalallee tantee sittuu beeka? Jaalalleen qaba? Hin beekuan? Kan hin beekne maa jaalalleetti si dhiise naan jettare. Ka poozishinii kanan akkana nama teessisu yoo jaalalan ta'in maaliire? Osoo hin hubatiin hin dubbatinii jecha akkasii hin dhageenye. Jaalala malee wanni akkanatti nama teessisu hin jiru. Annama kan keetiin aseeta kan yeroo hunda waan jaalala yaadaa oolu. Obboleessu waan biraa yaadaa hin jiru. An hojii akkamitti argadhe jedhee yaadaa jira. Ahaa. Ka akkanatti si teessisu hojii jechuun. Yoo hojii hin qabaanne maallaqa eessaa dhufa? Yoo hojii argadhe jedhee san yaadaa jira. Hojiidhaaf yaaddahin hojiin hin jira. Hojii argite? Hin argine qaraa ima jira yoo ka ati dalaguu barbaaddu. Akkamitti hin barbaanne sirriitti barbaada malee hojiin hojii akkamitti? Moobaayilii, TV, meeshaalee elektiroonikii baay'eetu jira. Kanama jalaa badde ka dalaguu dide san waliin dalayna. Meeshaa ittiin dalaynu biti. Hojiin ati jettu kana ati meeshaa ittiin hiiknee sirreessinu qofa biti na wajjin deemi. Ka hiikee sirreessu ana. Firoomsa ati garuu nama akkamii? Wanta akka yaaddahin akka ati hiikee sirreessuu hin beekne hin beeka. Ka hiikee sirreessu ana garuu maallaqa qixxee godhamna. Firoomsa waan akkana hojii jettee natti nimini callis. Moobaayilii takka sirreessuuf rakkoo maal akkan argee sirreessu beeyta? Namtichi moobaayilii hojjetayyuu rakkina kiyyaan argine. Firoomsa waan akkana natti hin dubbatin narraa callis. Amma hojii hojjedhu hin qabu jettee akkanatti teettaare? Yoo hojii hin qabaanne maal taare? Abbaan keenya waan nuun jedheen dagatte. Jiruun tun fiigicha. Hin dhaabatinaa fiigaa nuun jedhe. Kaati waa hiitee akkasitti waa balleessisan si waliin balleessuu irra akkanatti taa'u naa waayya. Hojii ati deemtee namaa dalaydu sanirra hojii an dalaguttuu caala. Jecha amma ati jette kanaaf garaa kiyya keessatti si kabalee jira. Silaa moobaayilii takka namaa sirreessitee maallaqa san dhandhamte. Yoomoon dhiistu ati ka baratte nyaadhu anatti hin himin. Maal sii godhare?
chaansii sii kenne na waliin dalagi siin jedhe hin didde eegati diddee maal sii godhare nama tokko hojiin balbala banee ol seenee kootu hojjadhu jedheen namni sunillee hin dide namni sunillee eenyu akka ta'e of beeka saantimii walitti qabachuu jalqabde walitti qabdee maal goota walitti qabadhee wattiin bitadhare saantimii xiqqoo walitti qabatanii fi jaalalli quqqusachaa nama jaalatan yoomuu bakka hin gahu saantimii tana walitti qabadhee booda waan itti waa hiiku bitadhaa nama maallaqa qabuu fi nama maallaqa hin qabne rakkoon jaraanii garagara ka maallaqa qabu rakkoon isaa baay'ee ka maallaqa hin qabne rakkoon isaa tokko qofa maallaqa namallee wayita jaalatu quqqusachaan jaalateen quqqusachaa jechuun sii galaami jechuun quqqusachaa jechuun nama tokko wayita jaalatu guutumaan guututti jaaladhu irraaf qaqqabaan jaalateen boodaan akka sirritti jaaladhu na beeyte na dhiistii na tuffatti jettee yaadeen tasayyoo kasi dhiistu ta'e namni sun umrii isaa guutuu gaabba nama isa akkasitti jaalatu ka biraa yoomuu hin arga ture irra guddinni namaa bultii jaraanii keessatti gammachuu hin qaban maaliif beeytaa wal quqqusachaa wal jaalatan akkasumatti wal daddarbaa wal tuffachaa wal jibbiinsa walitti argisiisaa jaalala xiqqoo walitti argisiisaa sodaadhaan jiraatan umrii jaraanii guutuu an jaalallee hin qabu waa hojjechuu qofa yaada ati maal dalaydaa miti yoo waa balleessitee nama aarsite malee yaa rabbi na baasii kafeete albaasi ammallee deebi'ee dhufe ati maal akka jibde teessoo hidhanaan hin jenne hidhee jira akkamitti deebi'ee dhufe inni argitee waan ati na amanuu didde roobaas dhiigaa jira bakka sanii ol ka'i wanni oofu kana kana wanni kun ajajeen teessoon kun deemee dalaganatti fakkaate amma wanni kun haga nuun akkanatti jalaa baqannu nun dhiisu waa godhuutu nurra jira maal godhuu dandeenya waan kana ati gadi bahii fi rooba ati ofii dhiitee jennaan anillee akka dhiigu na barbaadde waan an siin jedhu callisii na dhagaye akkamitti si dhagaa dhiigi kiyyallee akkuma dhiiga kan keetii dhiimadhaa dhiiga kiyya arguu barbaadde an akka ati waa taatuun barbaaddu waan an siin jedhu na dhagaye wayita teessoon kun as dhufe ati gadi bahii fi fiigii hoo callisii waan an siin jedhe godhu roobaa fiigi naan jettee akka teessoon kun na qabu godhuuf himi roomsaa teessoon sin qabu gadi bahii fi akkamitti nan qabne yoon dadhabe na qaba waadaa sii galaa sin qabu gadi bahii fi yoo na qabe hoo sin qabu firoomsaa kun waadaa roobaati
wayita teessoon kun as dhufe gadi bahi fiigi si jala haa fiigu kootu Firomsa kot Firomsa skot wanni kun amma deebi'ee dhufu natti fakkaate saniifuu teessolleen hin deemu jechuu nun barbaachisuun fuudhin teessoon kun rakkina qaba booda maaliif beeknoo teessoon kun deemu saniifuu harkaanuu hin qabatin